Okay. Mana kiraa keessa jiraattu natti fakkaata. Manni kiraadha. Mana kiraa kuma sadii kaffalla. Ijoolleen kunis jiru kunoo hin baratu. Ijoolleen kee maal baratu? Walmaa daa'imaniiti moo? Ammallee mala hጻanaatii baratu. Maafi kutaa hin jammarre mallee. Kaffaltanii barsiistu jira? Kaffallas nu gargaaru si jarumatu. Gaaf hin kaffalla gaaf immoo jarumatu nu gargaaru. Okay. Waan nyaatamu abbaan manaa kee maal hojjeteetti kan isin bulchu? Guyyaa walumaa gadi fidee walumaa gadi walilaalatti dhuma margee uma argateen bullaa gaafa hanqates akkuma hanqateetti bulla. Okay. Kalee kee jijjiirrachuudha qarshii meeqa si barbaachisa siin jedhani warri haakimiin? Haakimiin wanti firarraatu argattee naan jedhan. Jechuun kalee yoo argatte jijjiirrachuu hin dandeessa garuu qarshii hangam si barbaachisa siin jedhani? Amma miileena sadiitti naan jedhanii turani. Yoo argame amma kanatti si jijjiirra'anii turan. Miileena sadii yoo argatte si jijjiiruu dandeenya kalee yoo argatte jedhan isaanii kalee biraan qabani. Ati yoo kanarraa argatte firakii kanarraa argatte si jijjiirraa jedhanii turan. Okay. Kanaafuu amma namoota baay'eetu viidiyoo kana ilaaluu danda'a waan ta'eef mee namoota viidiyoo kana ilaalaniin maal jettaan ati ijoollee Oromoo biyyoota garaagaraa keessa jirantu viidiyoo kana ilaalaa kanaafuu mee akka isaan si gargaaranuuf mee maal jettaan? Egaa Rabbiin jara biramma dhaabatu jedha. Jaras fayyaa haa godhu. Umuriin jara haa dheeratu jedha. Akka jiran iddoo hundumaa biyya jaraas nagaa haa godhuufi. Rabbiin akka jarrina gargaaran jara haa gargaaru jedha ammas. Baay'een galgala. Itu maallaqni argaman firaanii duugannaa jechuun nutti ulfaate. Maallaqa akkasii agartan qarshii 100 hin qabnu, mana hin qabnu, baankii hin qabnu. Baankiin keenya isiniif rabbi. Kanaafuu isinitti mul'atu waa'een keenya. Warri gama jirtan dhaloota keessanitti darmaan zarii keessanitti dhukkubni akkanaa hin qaqqabin. Adagaan akkanaa isinirraa hin gahin jedha amaanaa adaraa halkan ta'e guyyaa ta'e nu irraan fatinaa nu bira dhaabbataan jedha yaa obboleessa kiyya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo bakka garaagaraa teessanii viidiyoo kana daawwattan Anabjii Geetaachoo Abbabee Caaliiti. Egaa maatiin nu biratti argamu kun egaa himatanii jiru rakkoo isaanii isaan obbo Najjaash jedhamu isii atiyoo Rahaa jedhamti. Egaa inni dhalataa godina Jimmaa Aanaa Sigimooti. Isheen immoo Ilubbaabor magaalaa Beddellee dhalattee guddattee baay'inaan magaalaa Finfinnee keessatti guddattee galata Rabbii ilmaan sadii waliin argatanii jiru hanga ammaatti ishiin dargaggeettii waggaa 28ti. Haa ta'u malee garuu umrii dargaggummaa kanaan dhibeen kalee ishee mudatee yeroo ammaa kana kaleen ishee waggaa 2 guutee jira. Kaleen lachuu feelteera yookaan hojiin ala ta'ee jira. Torbeetti yeroo 3 miicati ture amma garuu haakimoonni akka isheen maallaqa hin qabne humna hin qabne arganii torbeetti yeroo 2 akka miicattu ajajaniifi jiru akkuma isin arraba isheerraa dhageessanii. Magaalaa Finfinnee keessatti jiruun akkamitti akka jiraatamu warra magaalaa Finfinnee keessa jiraatee beekurraa odeeffannoo inuma argattu jedheen abdadhaa. Mana kiraa keessa jiraatu ijoollee 3 guddisuu inni hojjetaa mootummaa yookaan nama mindaa qabu osoo hin taane nama hojii guyyaa waan guyyaa argateen harkaa gara afaaniitiin jiraatudha. Ishee immoo torbeettoo xiqqaa ta'e qarshii hanga 8,000 si barbaachisa. Nyaata isaanii malee mana kiraa malee jechuudha. Dhibee hamaatu see mudatee jira jechuudha obboloota kiyya. Kanaafuu obboleettii keenya rahaa haa yaalchisnu waan dandeenyeen haa gargaarru. Innis cinqii keessa jira argaa jirtu. Jireenya isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Anis magaalaa Jimmaarraa gara Finfinnee kanan dhufeef dhimma kana viidiyoo kana hojjechuudhaaf hin gara kana dhufe. Kanaafuu abbaan Rabbi isinii laaffise lakkoofsa akkaawuntii viidiyoo kana irratti agartanuun waan dandeessaniin akka gargaartan waamicha namummaa waamicha obbolummaa isinii dabarsuun barbaada. Tarii ijoolleen kun bor guddatanii dooktara ta'uu danda'u, ispeeshaalistii kalee wal'aanan ta'uu danda'u jechaadha. Hin beekamu kanaafuu maatiin kun akka hin diigamne maatiin kun akka hin battanamne rabbiif jecha rabbii gaditti akka maatii kana deebistanii nuuf utuuddan waamicha namummaa isinii dabarsuun barbaada. Inshaallah akka isin gargaartanus abdii guddaan isinirraa qaba. Namoota baay'ee rakkatan rakkoo garaagaraa keessaa baasaa turtanii jirtu jechaadha. Namoonni immoo gargaaruu hin dandeenye viidiyoo kana sheer gochuun namoota biraa akka qaqqabsiistan gamanumaan isin hubachiisuun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa. Jazaakallahu khairan.